Babal'oo galchuun misannaa fi afaan Oromoo caqasuu jirtanii dhiyaadha. Via afaan Oromoo wixataa haga jimaataa galgal sa'aatii 2 akka akka sa'aatii 3 meetira baandii 22 fi VOA 24 irraa caqasuu jirtan laayyuu jalqabna. Wixata muddeen 8 bara 2020 Ansoora Alakeeti. Qopheerraa keessatti tokkummaan mootummoota namkuun hedduu lol Tigraay baqate gargaaruu fi akka Itoophiyaan karaa seenanii uummataan gargaaran bantuuf gaafachuu jira. Waraanni Suudaan lafa Itoophiyaan irraa wallaban gam tokkoon seenee keessa jira. Finfinneetti barnoota koronaa jedhaniitiin dhaaban kaanitti deebi'uu jiran. Bulchiinsi akka barattooti waan ogeeyyooti fayyaa jedhaniin gidansaa qalbii tokkoon caqasan gaafatan. Awwaannis waan nyaata barbaada Afrikaa irra marqaanii naannoo Oromiyaa, naannoo Sumaaleetii fi naannoo uummattoota kibbaatiin gadduutu jira. Ministeerri qonnaallee itti qophoomnee jedha. Waan hir'isanitti keessaa tokko oduu tasaan tujubeen nutti. Attamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Duulli waraanaa dhaabatus hojiin seera eegsisuu kan xumuramu garuu hoogganoonni wuhaat murtiitti ennaa dhiyaatan qofaa jechuudhaan itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa dubbataniiru. Kunis guyyoota murtaa'e keessatti xumuramuu danda'a jechuudhaan miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaaf hoogganaan waajjirichaa obbo Binnaalf Andu'aalam raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kan hanga ammaatti injifachuu isaa hin simanne wuhaat tooftaadhaan boodatti deebi'uu isaa ibsaa jira jedhan. Obbo Binnaalf yaadawwan akkasiif riphxee loltummaan yeroo dheeraaf turuu mala tilmaama jedhu garuu fudhatama dhabsiisaniiru. በአገር ክደት የተሰማራው የህወሓት ቡድን ከመጀመሪያው ጀምሮ ምን አይነት መግለጫዎች ሲሰጡ እንደነበረ ሁሉም ሰው የሚያውቀው ይመስለኛል። Ganiinsa biyyaa irratti kammii kennaa akka ture martinuu kan quba qabu natti fakkaata. Duulli sun erga jalqabee adda waraanaa mararratti haleellaa irratti raawwatameef injifatamuu isaan mudate yeroon itti simatan jira jechuun hin danda'amu. Dhugaan lafa jiru garuu kana. Hanga dhumaatti Maqaleen to'annaa jala hanga ooltutti ibsi isaan kennaa turan Aksuumiin deebinee qaban bakka kanaatti haleellaa raawwanne murna waraanaa gasii barbadeessine ka jedhu uumanii odeessaa turan. Kun ta'e jedhee uummata dogoggorsuuf hawaasi addunyaas waraanichi akka itti fufee jiru akka hubatu isaan immoo injifannoo gonfachuun itti fufuu isaaniif fakkeessuuf kan afarfame olola sobaati. Yeroo ammaa humni isaanii bittinnaa'ee lolli waraanaan geggeeffamu guutummaan akka dhaabatu ta'eera. Kan hafe hojii poolisiitii poolisiin kanneen dhokatanii jiran qabee murtiitti dhiyeessuuf hojjetaa jira jedhan. Wuhaat shororkeessummaan akka himatamu waamichi dhiyaataa jiraachuu ka tuqan hoogganaan waajjirichaa paartiin biyya bulchu badhaadhinni murtii dhumaarra akka hin gahin ibsaniiru. Gama biraan waggaa 30 waan ta'uuf ka'aa kan ture gaaffiin eenyummaaf bulchiinsa daangaa karaa seeraan deebii akka argatu koreen hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa murteessuusaa itti gaafatamaan waajjirichaa ibsanii jiran. Koreen hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa sadaasa 25-26 walga'ii guyyaa 2 geggeessaa ture xumuree jira jechuudhaan Iskindar Fireew gabaaseera. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed garee fincile kan Tigraay gaarreen naannoo Tigraay keessa riphxee loltummaatti bobba'uuf dandeettii qabu ka jedhu fudhatama dhabsiisaniiru. Loltoonni federaalaa magaalaa Maqalee paartii biyya bulchu Wuhaat harkaa fudhachuudhaan to'achuunis ibsamee jira. Hoogganoonni Wuhaat garuu adda waraanaa naannoo Maqalee jiru adda addaa keessatti lolarra jiraachuu beeksisan. Hayyoonni Itoophiyaa tarkaanfiin humnaa naannoo gaanfa Afrikaa keessaa sabatiinsi akka hin jiraanne godha sodaa jedhu qabaachuu isaanii ibsaa jiru. Malli quunnamtee adda citee waan jiruuf hojjettoonni gargaarsaaf sabaa himaaleen gama seenuun murtaawaa waan ta'eef jecha lola gama maraan geggeeffamu mirkaneessuun hin danda'amne jechuun Reuters gabaaseera. Waraanni Yuunaayitid Isteets gaanfa Afrikaa keessaa akka hin baane ibsamee jira. Pireezidaanti Tiraampiif ministiriin ittisaa yeroo fi kallattii kennaniin humnoonni Yuunaayitid Isteetsiif waaltaa ajajaa Afrikaa deebisuun gaanfa Afrikaa keessa ni buufatu jechuudhaan ajajaan waraanaa Yuunaayitid Isteets kan waaltaa ajajaa Afrikaa Jeneraal Steefan Taawunsan beeksisaniiru. Lakkoobsi humnoota keenyaa akka Soomaaliyaa keessaa akkaan gad xiqqaachuuf jira garuu humnoonni Ameerikaa naannoo sana keessa ni turu. Kanaaf hojiin keenyaaf murannoo nuti michoota keenyaaf qabnu hin jijjiiramne jedhan. Hidhata Alqaayidaa kan qabu Alshabaab irra dhiibbaa kaa'uuf michoota keenya gaanfa Afrikaa waliin dantaa keenya waliiniif hojjechuu itti fufuudhaan Yuunaayitid Isteets gaanfa Afrikaaf Soomaaliyaa keessatti cicha qabdu itti fuftii jedhan. Innaa barbaachisetti yoomiyyuu taanaan naannoo kam keessatti iyyuu hatattamaan dandeettii deebii kennuuf qabnu mul'ifnee jirra jedhaniiru. Kunis hin jijjiiramne jedhanii tarkaanfiin kun dhiisanii ba'uuf tattaaffii keenya addaan kutuu utuu hin taane tattaaffii keenya gaanfa Afrikaa itti fufuuf
tooftaa tolfame jedhaniiru. Waraanni Sudaan lafa qonnaa falmisiisaa biyyattii kan naannoo waraanaan bututte Tigraay cinatti argamurra buufachuu itti fufee jira. Mootummaan Sudaan waa'ee sochii waraanaa laalchisee yaada tokkoyyuu bakka hin kennine Kaartuumirra Naabaa Mohaddiin gabaaseera jaallannee dhiyeessa. Humnootiin Sudaan lafa qonnaa Itoophiyaa waliin waldaangessetti kamisa darbe seenanii ergasii lafa waggoota 25 caalaaf milishoota Itoophiyaan qabamee tureetti babal'ifachaa jiru. Lafti kunis waggootii hedduuf Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti walitti bu'iinsa uumaa ture. Gareen hidhattoota Itoophiyaa kanneen shiftaa jedhaman waggaa waggaan baatii oomisha keessa iddoo sana sosso'u lafa qonnaa fashaaqaa fi iddoo biraa kan Sudaan kan kooti jetturraa oomisha hatu. Aangawaan nageenyaa kan eenyummaan isaa akka hin ibsamne gaafate VOA'f akka ibsetti humnootiin Sudaan lafa sana to'atanii jiru. بدأ انتشار للجيش السوداني شرق بركة نورين هي أصلا أراضي سودانية جيش الأثيوبي لآلاف الحصبة. Waraanni Sudaan Barkaat Nooreeyin gama bahaatti bobba'ee jira. Iddoon kun dur kan Sudaan ture. Amma waraanni Itoophiyaa walitti bu'iinsa Tigraay keessaan qabamee waan jiruuf waraanni Sudaan lafa kana deeffachuuf carraa kenneef jedhan. Baatee bila darbe milishoonni Itoophiyaa magaalaa Qadariif gama bahaa gandeen marsanii jiran haleeluun sibiilota 5 ajjeesanii waraana Sudaan hedduu ajjeesanii kan madeessan. Sudaan haleellaa kana balaaleffachuun mootummaa Itoophiyaatu milishoota kana gargaaraa jetti. Xiinxalaan Kaartuum keessa maadheeffate Moyaaddeen Jibril naannoo sana dhiyeenya kana daawwatee ture. هذه الخطوة لا أتوقع أن يعلق عليها أي طرف باعتبار أن أديس أبابا هي مشغولة الآن بأوضاع داخلية. Sochii humnootiin Sudaan gochaa jiran irratti biyyoonni lameen yaada kan kennan natti hin fakkaatu. Itoophiyaan dhimma guddaa to'achuu qabdu of harkaa waan qabduufi Sudaan waliin walitti bu'uu hin feetuu jedhan. Sudaan baqattoota Itoophiyaa kanneen wal waraansa Tigraay keessaa dhiyeessan keessummeessaa jirti. Baqattoonni kun 43,000 kan caalan yoo ta'u mooraa Sudaan 3 keessa buufatan. Dhaabni baqattootaa yookaan UNHCR akka tilmaamutti torbanneen xiqqoo fuullee keenyaa keessa lakkoofsi baqattoota kanaa 100,000 ga'uuf jira. Gaanaa keessaa filannoo pirezidaantummaaf ka paarlaamaaf sagalee kennuun jalqabamee jira. Kaadhimamtoonni 12 pirezidaantummaaf dorgoman iyyuu dorgommiin sun kan aangoorra jiran pirezidaanti Naanaa Akuufoo Adoof pirezidaantii duraanii Joon Mahamaa gidduutti geggeessamaa jira. Dorgommiin kun namoota lamaan gidduutti erga bara 2012 innaa Mahamaan Akuufoo Adoo injifatanii bara 2016 keessa immoo Akuufoo Adoo deebisanii injifatanii qabee yeroo sadaffaaf geggeessamuu isaati. Dubartoonni 3 kaadhimamtoota Akuufoo Adoo waliin dorgoman 11 keessa turan. Caasaan oduu Koongoo keessa maadheffate qorannaa dhiyeenyaa tuquun akka gabaasetti pirezidaanti Akuufoo Adoo sagalee xiqqoodhaan Mahamaa dursaa jiran. Kaadhimamtoonni lamaan dinagdee guddicha biyyattii sababa COVID-19 miidhame bakkatti deebisuuf waadaa seenaniiru. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biriteen jala bultii duula talaallii COVID-19 jalqabuu geessee jirti. Hojjettoonni tajaajila biyyoolessaa biyyattiif maanguddoonni waaltaa eegumsa fayyaa keessa jiraniif kanneen isaan kunuunsan kibxata borii talaallii kaampanii dawaa Ameerikaa guddicha Faayizariif ka Jarmanii Baayoteek waliin ta'uun qopheessan isa jalqabaa fudhachuu eegalu. Dhaabbati waa'ee eegumsa fayyaa to'atu kan mootummaa talaallii sana erga raggaasisee booda ture kaka'umsi jalqabaa hojiirra kan oole. Kunis Biriteen uummataaf talaallii kennuudhaaf biyya gama dhiyaa keessaa isee jalqabaa ta'uuf jirti. Talaallii kennuun kun kan mirkanaa'e erga yaaliin isaa 90% milkaa'aa ta'uunsaa beeksifame torbanneen booda. Biriteen talaalliiwwan kaampanii Faayizariif Baayoteek doozii 800,000 kan argatte yoo ta'u, kunis kan isheen bitatte miliyoona 40 keessaati. Firiijii qorri isaa digirii seelseesii 70 gadi keessa taa'uun waan irra jiraatuuf talaallii kana erguun haalli isaa ulfaataadha. Caasaan oduu Biriteen akka gabaasetti mootittiin biyyattii maanguddoon waggaa 94 Elizaabeetiif abbaan warraa isaanii kan umriin waggaa 99 mootichi Filiip amanamummaa talaallichaa uummataaf mirkaneessuuf innaa tallaalaman kan beeksisuuf ta'an ta'uun ibsameera. Gama biraan waaltaan Hindii Seeram Yuunivarsiitii Oksfoord waliin ta'uudhaan kaampanii dawaa Biriteen Astraazeneekaadhaan oomishamaa jiru talaallii COVID-19 haala yeroo hatattamaaf gargaaramuuf gaaffii dhiyeessee jira. Warshaan dawaa oomishu guddichi kan addunyaa Seeram
Sababaa talaalliin AstraZeneca qorra digirii seelsiyeesii 2 hanga 8 qofaa keessa turuu danda'uuf kan Pfizeriif Biotech caalaa kan Oxford simatee jira. Pireezidaantiin Indooneeshiyaa Jooko Widoodoo talaallii vaayirasii koronaa Chaayinaan oomishame biyya isaaniitti ergamuu dilbata kaleessaa ibsaniiru. Talaalliin sun Indooneeshiyaadhaan qoratamuusaaf mootummaanis uummata miliyoona 200 fi miliyoona 70 tallaaluuf qophii xumuraa jiraachuu beeksisan. Yuunaayitid Isteetsi keessaa kanneen qajeelfama eegumsa fayyaa to'atan talaallii Pfizeriif Biotechiin kan yeroo hatattamaa kennuuf dhiisuu murteessuuf kamisa dhuftu kan walga'an yoo ta'u, walga'iin inni itti aanu immoo torban booda kaampanii dawaa Ameerikaa keessa maadheffate Moodernaadhaan talaallii qophaa'aa jiru irratti mari'achuuf jiru. Ministiriin tajaajila eegumsa fayyaaf namoomaa Alex Azar dhaabbata oduu Fooksiif dilbata kaleessaa akka ibsanitti bulchiinsi nyaataaf dawaa Yuunaayitid Isteetsi talaallii Pfizer yoo raggaasise ogeessonni eegumsa fayyaa talaallii sana sa'aatilee keessatti dhukkubsattootaaf kennuu jalqabu jedhan. Aangawoonni kutaa Yuunaayitid Isteetsi kan Joorjiyaa keessaa pireezidaanti Doonaald Tiraamp filatamaa pireezidaantummaa akka ta'an Joo Baayiden shiraan filannoo kutaa sanaa injifatan jechuudhaan himannaa isaan dhiyeessan fudhatama dhabsiisan. Aangawaa dhimma filannoo gameeyyii kan kutaa sanaa akka ta'an Brad Raffensperger dhaabbata oduu ABC'f torban kana ibsa kennaniin akka miseensa garee Riippaabilikaanii safuutti cichu tokkotti Tiraamp kutaa Joorjiyaa keessatti injifachuu dhabuu isaaniitti gaddeera garuu uummati Joorjiyaa filateera kanaaf sagalee uummataa kan jijjiiru hin jiru jedhan. Tiraamp sanbata darbe Riippaabilikaanticha bulchaa Joorjiyaa Brian Kemp qaama seera tumtootaa kutaa sanaa walga'ii addaa waamuudhaan sagalee kenname jijjiiranii sagalee filannoo calaluuf kutaa sanaaf kenname Tiraampiif akka kennan kan gaafatan yoo ta'u kun ta'eeyyuu sagalee Baayiden argatan 306 kan Tiraamp 232 filannoo sana jijjiiruuf gahaa miti. Kemp gaaffii Tiraamp fudhatama dhabsiisan. Baayiden filannoo sadaasa 3 geggeessameen kutaa Joorjiyaa sagalee caalmaa 12,000 argachuun injifatan. Tiraamp sanbata galgala hiriira mormii Joorjiyaa keessatti waamuudhaan Kemp injifannoo Baayiden gamasitti argatan jijjiiruu diduu isaanii qeeqanii jiru. Tiraamp bahee filannoo sanaa mormuuf falmii geggeessan kan itti fufan ta'uu dubbatan. Dhumarrattis oduu ispoortiif gara sooraattan isin dabarsa. Oduu ispoortii gabaabduu sanitti kalee Valeenshiyaa Ispeenitti namkuuma hedduu dorgommii kiiloomeetirii 21tiif wayii jedhaniiti walitti gad lakkisan. Namni aga tokko nafum didiriirfachuuf dorgoma. Atileetotii bebeekamoon ammoo maqaa ofiitiif badhaasallee argachuuf jedhaniitiin dorgoman. Ganzabee Dibaabaa ittuma awwaarsiteet rikoordii haaraan moote. Dhiiraan ammoo atileetii Keenyaa Kiboot Kaandiitti nam cufaaf jala jisseetiin rikoordii haaraan ammoo wayitiin mootummaan galate. Warri isa ta'anii tokko haga furii baay'ee cuftin iyyuu rikoordii haaraa argate. Kaandiin nam ganna 29ti rikoordii namni biyyisaa Jeffrey Amroor ganna tokkoon duratti Kopenheegenitti moo'ee caaleetiin maratoonii kiiloomeetirii 21 wayii tana daqiiqa 57tiif sekondii 32tti moo'e. Namni isa ta'anii lammeessoo baay'ee immoo nama Ugaandaati nama ganna 24tti Kiplimoo jedhan. Gam dorgommii nama uwwaa yookaan ammoo dubartiiti namni Ganzabee ta'aniitiin lammeessoo ta'e atileetii Keenyaatti Sheela. Sadeessoon nama Itoophiyaatti Sanbalee Tafariiti. Afreessoon nama atileetii Keenyaatti. Shaneessoon nama Ameerikaati. Qamxaaniin ammoo dhaabii atileetiksii addunyaa kophee faashinii haaraan hojjetan Prototype akka atileetotii itti dorgomuu danda'an kalee hajaje. Dorgommii akkana irratti kophee ittiin dorgomaniif ittiin dorgomne eeyyamaniif hin eeyyamne jira. Keessattuu kophee jaliisii yabbuu guddaa qabin eeyyaman. Yabbuun kophee tana jalaani miilimeetirii 40 caaluun malla. Atileetiin Keenyaa haa tokkeessoo baay'uun kophee jalii ispoonjii yabbuun isii miilimeetirii 39 tanaan dorgome kopheen sulleen guddoo gargaarti. NFL dorgommii harkaaf miila Ameerikaatti jiran. Taphalee guyyaa dheengaddaatiin gareen Raams garee Kaardinaal 38-28 Packers Eagles 30-16 gareen Patriots garee Chargers 45-2 gareen Chiefs garee Bronco 22-16 torbaan 13 keessa jedhanii torbaan 4 fudhumachuuf dorgommii kilaboota kubbaa miilaa English Premier League illee itti jiran torbaan 11 keessa jiran Chelsea Leeds United 3-1 Manchester United West Ham 3-1 Crystal City West Brom 5-1 waan adii garsiifti illee taphaan irratti Zahamii fi Benteken goolii 2 galfatan Leicester City illee Sheffield United 2-1 moote Arda Brighton fi Southampton waliin taphata torbaan 11 keessa jiranii Tottenham qabxii 24 dur jirti Liverpool fi Chelsea lammeessoof sadeessoo jirti Tottenham Arsenal 2-2 mootetti qopheette sadarkaa tokkeessoo rubuuti. Kun ispoortii gabaabduun tanu. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu. Via afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka tokkummaan mootummootaa jedhutti Itoophiyaan karaa qarqaarsaan kennan banuu baattee jennaani namkuum hedduu lol Tigraay baqate naannoo sun seenanii qarqaaruun Liisa Shilaayinitti erge calannee nutti.
Tokkummaan mootummootaa fi mootummaan Itoophiyaa roobii darbe jaarmayoonni gargaarsaa naannoo dhaqqabuuf rakkisaa ta'an dhorkaa malee akka seenaniif waliigalanii turan. Kunis hojiirra ooluuf ka jiru yoo ta'u gargaarsi dhala namaa bulchiisa naannoo Tigraay keessa karaa itti dhaqqabuutu banamaa jedhameetu. Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka jedhutti akka haalli mijateen hojjetoonni isaa bobba'uuf qophiin eegaa jiran. Dubbi himaan jaarmayaa kanaa yookaan WHO Tariik Jaasareevich akka jedhanitti walitti bu'iinsa uumameen caasaan tajaajila eegumsa fayyaa diigamee jira. That will impact programs of immunization, of disease control, surveillance, and other issues. So it is really important as soon as the access. Kun ta'uun sagantaa tallaalii to'annaa dhukkubootaa hordoffii gaggeeffamuu qabuu fi dhimma kanneen biroo irratti dhiibbaa qabaata. Kanaaf akkuma karaan banameen hatattamaan dawaalee barbaachisoo ta'an kan dhukkuboota daddarboo qofa otoo hin taane kan dhukkubootaan daddabarrees kanneen biroos seensisuun tajaajila eegumsa fayyaa iddootti deebisuun akkaan barbaachisaadha jedhan. Jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka akeekkachiisetti vaayirasii koronaa fi dhukkubii daddabroon kan akka busaa fayyaa uummata Tigraay irratti dhiibbaa hamaa qaba. Dhukkubsattoota 10,000 baatilee 3f ka gargaaru meeshaalee wal'aansaa hatattamaa barbaachisoo erguusaa WHO'n beeksisee jira. Jaasareevich akka jedhanitti dhaabbati isaanii namoota yaadaan yookaan qaamaan miidhaman wal'aanuuf dhukkuboota koleeraa, busaa fi hanqina nyaataa ittisuuf waan gargaaru qophaa'eera. Kunis kutaalee daangaarra jiran ni dabalata. Meeshaalee kana Tigraay keessatti raabsuuf qophii ka jiru ta'uu fi kana gochuufis karaa gargaarsi dhala namaatti dhaqqabu banamuusaa eegaa jirra jedhan. Walwaraansiituun ka'in dura sagantaan nyaata addunyaa Tigraay keessatti uummata miliyoona 1f gargaarsa nyaataa kennaa ture. Dubbi himaan jaarmayicha kanaa Toomsan Piirii akka jedhanitti akka tokkummaan mootummootaa tilmaametti yeroo ammaa namoonni yoo xiqqaate dachaa lakkoofsa kanaa ta'antu gargaarsa eeggataa jira. We note that violence may have disrupted WFP's existing operations in Tigray. Hokkarri gaggeeffamaa jiru sagantaalee dhaabbati sagantaa nyaata addunyaa Tigraay keessatti gaggeessu mancaasee jira. Kana malees namoota gargaarsa barbaadan haaraan jiraachuu malan. Gargaarsi barbaachisu maal akka ta'e adda ega baafame booda namoota haaraa gargaarsa eeggataniifis jaarmayaan keenya deebii kennuuf qophiidha jedhaniiru. Jaarmayaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan ochaan akka jedhetti akkamitti hojiin kun akka gaggeeffamu dhimma loojistikaaf nageenyaa kan ilaaleen waliigalteen tokkummaa mootummootaaf Itoophiyaan tolfatan ammayyuu irratti hojjetamuu qaba. Inni kun furmaata argannaan gargaarsi Tigraay keessa akka garaatti seenuu danda'a jedha. Gargaarsi dhala namaa seensisuun kun immoo ariitii guutuudhaan itti fufuu akka qabu ochaan hubachiisee jira. Finfinneetti barumsa koovidii jedhaniitiin dhaaban kan ammatti deebi'uuf furfoo jiran. Akka bulchiinsi Finfinnee jedhetti barattoota dhibee kan ofirra dhowwuu fi gorsa ogeeyyoota akka dansaa caqasuu malan. Saayidaamtoota erge. Barnoonni idilee dareetti kennamu sababa weerara COVID-19tiin ji'oota 8 darbaniif addaan citee ture har'a sadarkaa magaalaa Finfinneetti kutaa bulchiinsa magaalattii hunda keessatti barnoonni bara 2013 kan kutaa 5 olii eegalameera. Ittaantuu kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dabalatee hooggantoonni bulchiinsa magaalattii kutaa bulchiinsa Nifaas Silkii Laaftootti argamuudhaan mana barumsaa Makaniisaa sadarkaa 1ffaatti barnoota jalqabsiisaniiru. Saganticha irratti dubbii kan taasisan Aadde Adaanech haala amma jiruun vaayirasii koronaa ofirraa ittisuudhaaf oomishaaleen barbaachisanis ta'e hubannoon hawaasa bira jiru fooyya'aadhaa jiran. ብዙ የተለያዩ የመከላከያ ዘዴዎችን har'a ittisa koovidiif kan ta'an oomishaaleen barbaachisan baay'inaan biyya keenyatti oomishuun eegalameera. Oomishaalee kana immoo isiniif dhiyeessuu eegalleerra. Isinis nutis hundi keenya akka biyyaatti COVID-19 akkamittiin ofirraa ittisuu akka dandeenyu hubannoo arganneerra. Hubannoos argattaniittu. Kanuma ilaalcha keessa galchuudhaan sirna baruuf barsiisuu addaan citee ture. itti fufsiisuufi ለማስቀጠል ነው. Barnoonni idilee dareetti kennamu akka jalqabamuufis
qophiileen taasifamaa turuu isaanii adda addaan ibsaniiru. መምህራኖቻችሁ የሚነግሯችሁን የሚመክሯችሁን በደንብ በተግባር ላይ ማዋል ከእናንተ ይጠበቃል። መምህራኖች ብቻ አይደሉም፣ የጤና ባለሙያዎችን በየትምህርት ቤቱ ቀጥረናል። ጎርሳፍ ኤርጋ በርሲሶኒ ኬሰን እስኒፍ ደበርሰን ስርናን ሆጂር ኦልቹ kan barsiisota keessan qofaa osoo hin taane ogeeyyii fayyaas manneen barnootaatti qacaramaniiru. COVID-19 ilaalchisuudhaan dhiyeessii ittisaaf oolu qofaa miti kan isaan isiniif dhiyeessan. Hubannoo fi odeeffannoo waa'ee vaayirasii kanarratti kan isiniif kennanidha. Akkamiin ofirraa ittisuu akka dandeessanis sirnaan hubannoo isiniif kennu. Isinis hubannoo kana hojiirra oolchuun of eeggachuu qabdu. Fayyaa keessan tiksuu qabdu. Erga fayyaa taataniin booda kan nuti karoorfanne kan galma gahu. Kanaaf fayyaa keessaniif xiyyeeffannoo kennaan jira. Ittaantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech sagantaa barnoota eegalsiisuu kanarratti barattootaaf kan qophaa'e meeshaalee qulqullinaa, yuunifoormii barattootaa fi meeshaalee barnootaa kanneen biroo kennaniiru. ሽፍት ነው አሁን የምንጀምርበት የመማር ማስተማር ሁኔታ። ስለዚህ ወደ 2300 የሚሆኑ ተጨማሪ ክፍሎች በከተማችን ውስጥ እንዲገነቡ ተደርጎ haala baruu fi barsiisuu amma kan eegallu dabareedhaanidha. Kanaafis dareen dabalataa 2300 magaalaa keenya keessatti akka ijaaraman taasifameera. Yeroo barnoonni keessa deebii kun xumurame dareen dabalataan ijaarame kun tajaajila kennuu jalqabu. Dabalataanis galma itti barattoonni nyaata nyaatan 118 ijaarreerra. Bara darbe bulchiinsi magaalaa Finfinnee yuunifoormiif dabtara akkasumas qalamaa fi wantoota barnoota waliin wal qabatan isiniif dhiyeessee ture. Bara kana immoo kophee fi boorsaa isinii daballeerra. Dhiyeessiin kun guutuu akka ta'uuf lakkoofsi barattootaas akka dabaluuf galma barattoonni nyaatatti nyaatan dabaluun dhiyeessiin barattootaaf ni barbaachisa jedhame guutuudhaaf yaalleerra. Hoogganaan biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Zalaalem Mulaatuu gama isaaniin hawaasni mana barumsaa hundi tatamsa'ina weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf xiyyeeffannoo kennuu qabaa jedhan. ለተማሪዎች ገቢራዊ ስናደርግ እንግዲህ ለጎን ለጎን yeroo barattoota dareetti seensisanii barsiisuu hojiirra oolchinu biratti immoo barsiisotni, ogeessotni barnootaaf to'attootni akkasumas hooggansi mana barnootaa hubannoo ittiin COVID-19 irraa ittiin of eeggatuuf baraaramu ilaalchisee ga'umsa guddaa uuma. Of eeggannoon isaanii ammoo lubbuu namoota biroo baraara. Saaxilamummaan vaayirasichaaf qabanis ni hir'isa waan ta'eef hojii wal maddiitti hojjetamaa deemudha. Barattoonni har'a mana barumsaatti argamanis barnoonni jalqabuu isaatiin miiratti dhaga'ame akkanaan ibsaniiru. Kophummaan jira. Hiriyoota keenya waliinis waliin agarru. Miirri barnoota qo'achuus hagas mara nama hawwatu. Akka yeroo hiriyoota keenya waliin qo'annootti kophaa kee yeroo taatu nama jibbisiisa. Kanaafuu barnoonni eegaluu isaatti gammadeera. Hiriyoota koo yaadaan ture. Barumsa koos akkasuma yaadaan ture. Hiriyoota koo faana wal arguun fedha. Garuu barumsi ni jalqabama jedhamee sababoota garaagaraatiin osoo hin jalqabamin turee jira. Barsiisonni ji'ottaniif mana barumsaa fi barattoota isaaniirraa fagaatanii turanis guyyaa har'aa hawwiin eegaa turuu isaanii akkas jechuudhaan ibsani. Yeroo barattoota kee waliin ooltu wantoonni ati qabdu hundumtuu haaraadha. Beekumsa kee yeroo yeroon gabbifatta. Wantoota haaraa baratta. Waan baay'eetu jira. Garuu waa hunda caalaa barattoota keenya arguuf ture hawwiif yaaddoon keenya. ዛሬ የገጽ ለገጽ ትምህርት ያው በከተማ አስተዳደሩ እንዲጀመር ተደርጓል። har'a sagantaa idileetiin barattootni daree seenanii akka baratan taasifamee jira. Kutaa 5ffaatti hanga kutaa 8ffaatti barattoota jiraniif jechuu kooti. Gumaachi keenyas daran olaanaadha. Hanga danda'ametti qaamoleen qooda fudhattootaa hojii barnootaa keessa jiru waliin ta'uudhaan milkaa'ina barattootaa fi dhabamsiifamuu weerara COVID-19f gahee keenya ni baanna jedhee yaada. Waliigalaan haalli baruuf barsiisuu weerara COVID-19 irraa bilisa karaa ta'een akka gaggeeffamuuf barattoonni, barsiisonnii fi maatiin barattootaa of eeggannoo cimaa taasisuu akka qaban Aadde Adaanech hubachiisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Biyya afaan Oromoo VOA 24 metirbaanii 22,25,31 irraa caqasuu jirtani. Kam kanin ammoo waan ammaan tan caqasuu jirtan kana halkan sa'aatii 4 irraa illeetti raadiyoon Ahaduu FM 94.3 irratti hirrisanii deebi'anii achirraallee caqasuu dandeettan. Awwaannisi gannum gannaan laf jiituu barbaada Afrikaa irra marhaane dhumuddeetii jalqabee Keenyaaf Sumaalee irraan gadi duude naannoo Oromiyaa naannoo Sumaaleetiif naannoo uummata kibbaa ga'uu danda'a jedha ministeerri qonnaa. Tanumaafuyyuu helikoophitarii suunkii yookaan ammoo keemikaala biifu kurfeeffannee qophii jirraa jedha Muktaar Jamaaliin nu erge. Ibsi faa'oon yookaan dhaabbanni nyaata idila addunyaa tibba kana baase akka akeekutti hoomaan awwaannisaa akka haaraatitti cuucii isaa yaaseetiin of qopheessaatiin jiru Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa daangaalee isaaniititti weerara guddaa deemsisuudhaaf akka ta'u dubbateetiin jira. Ministeerri qonnaa Itoophiyaallee akka ibsetti weerarri awwaannisaa kun Itoophiyaatti naannolee 3 naannoo Somaalee, Oromiyaa fi naannoo uummattoota kibbaa irratti walakkeessa ji'a muddeetii kaaseetiin babal'achuu akka malu beekseetiin jira. Ministeera qonnaa Itoophiyaatti daayireektarri eegumsa biqiltuu obbo Balaayina Nugusee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti yeroo ammaa kana awwaannisni sadarkaa killee cuuciidhaa fi hanga ka'eetiin barrisuu danda'eetitti adda addaan Itoophiyaa keessatti mul'ateetiin jira jedhan. በሶማሌ ክልል የሚደረገው መከላከል እጅግ አነስተኛ ከመሆኑም በተጨማሪ የሚረጩት ባዮፔስታይድ ነው። Ittisni naannoo Somaaleetti taasifamu baay'ee laafaadha. Keemikaalli isaan fayyadamanis kan peeptisaayid jedhamudha. Inni ammoo hoomaa awwaannisaa gurguddateetiin jedhe ajjeesuu irratti laafaadha waan ta'eef salphamatti gara keenya as godaanan. Ammas daangaa Somaalee fi Keeniyaa irraa gama Taltalleetii fi Booranaatti hoomaan awwaannisaa galaatiin waan jiruuf isa ittisuuf wiirtuu tokko Arbaa Minci irratti hundeessinee biifaa xiyyaaraa taasisuudhaaf qophii irra jirra jedhan. Hoomaa awwaannisaa as deemaatiin jiru kana dursanii qolachuudhaaf kan kanaan duraa caala ga'umsaa fi qophiitu jira kan jedhan obbo Balaayina Nugusee ammatti ittisa kanaaf yoo xiqqaate xiyyaaronni 13 kan keemikaala qilleensarra biifuu danda'an qophaa'aniitiin Arbaa Minci irraa wiirtuu tokko dursineetiin hojjetaatiin jirra jedhan. Garuu haalli qilleensaa yeroo ammaa kana rooba gammoojjiitti roobuun wal qabateetiin hoomaan awwaannisaa caalmattiyyuu cuucii isaa iyaafachuudhaaf kan mijatuufi kan jedhan obbo Balaayina duulli taasifamu kan sadarkaa hundarratti xiyyeeffate ta'uudha qabaalleen dubbatan. የዝናቡ ሁኔታ አሁን እንዳልኩ የጠረፋማው የሶማሊያ ክልል ያለው ሀገራችን ክፍል haala roobaatiin naannoo gammoojjii Sumaalee waan roobaatiin jiruuf awwaannisni achitti cuucii yaasee gamana dhufu naannoo kibbaa hanga Koonsoo, Arbaa Mincii fi Jinkaa weeraruu danda'a. Gama Ogaadaniinis Oromiyaa naannoo Booranaa weeraruu danda'a. Weerarri kun yoo babal'ataatiin dhufe gama giddugala naannoo Oromiyaa akkasumas godina Baalee fa'a dhaqqabuus danda'a. Akkasumas hin taane garuu dursineetiin hojjetaa jirra jedhan. Hawaasni bakka hoomaan awwaannisaa bulee fi qubate adda baaseetiin ogeessotatti himuudhaa fi gama isaatiin illee tumsa barbaachisu taasisuu irratti hirmaachuu qaba kan jedhan ministeera qonnaatti daayireektarri kunuunsa biqiltuu obbo Balaayina Nugusee kuni duula sadarkaa mootummaa qofatti milkaa'uu danda'u mitis jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Tarratanum taboriitii waldachaa nagee jenne nagee ansoraa laheeti sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.